waan booranaa dubbatuuf. Booranni ilmaan Oromoo keessaa hangafa. Alhamdulillah وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أرى وني إسني تكلوفنين وان بورنا دبتوف. بورنا حقيقتي بورني ilmaan Oromoo keessaa hangafa. Akkuma san biyyi isallee bal'a. Itoophiyaa fi Kiiniyaa keessallee jira. Ummanni bal'aan akkanaa kuni khidmaa guddaan arganne. Waan haqa taasifatu haqa ofiin arganne. Maali? Waan lafti isaanii katamaa guddaa irraa Finfinnee irraa fagaatteef biyya islaamaa gurguddoo akka Harar, akka Jimmaa, akka Arsii irraa xiqqoo achi fagaatteef khidmaa silaa islaamummaa gizeen itti diriirsinee islaamummaan gizeen geettee barmoota guddaa hin arganne. Waan kana taheef qadaa deebisuun nurra jiran warra islaamaa. Qadaa isaaniif waan asiin dura irraa turreef waan seerri asiin dura dabre keessa deemanii waan baranne taasise san seerri sun eega rabbi alhamdulillah nurraa kaase amma wanni argame kun waan guddaa bilisummaan nu arganne biyyi wal keessa deemuun wal beekuun wal baratuun amma nu aanjahi kana sirritti itti hojjannee ummata keenya kanatti islaamummaa geessuu qabnaa. Barmoota itti geessuu qabnaa. Biyyi isaanii kun kaddamamuu qabdi. Bishaan bakkee maraa bahuufii qabaa. Madrasaan itti ijaaramuu qabdi. Masjidni itti ijaaramuu qabaa. Manni barmoota idileellee ijaaramuufii qabaa. Bakkee yatim itti guddisan ijaaramuufii qabaa. Haga dandeenyeen namni martinuu guddaa asiin durallee itti yaaddofnee ooma hojjannee laakiin waan keessa bu'uu miti. Ummata guddaa ummata bal'aa miliyoona hedduun kan lakkaa'amu. Kanaaf ummanni islaamaa keessattuu ummanni Oromoo akka itti yaaddoftan isinii nya'a. Rabbi nu haa gargaaru. Rabbi wataa'aawuna albirri wattaqwaa walaa taa'aawuna isin udwaan. Waan haqaa irratti wal gargaaraa, waan sodaa rabbii irratti wal gargaaraa. Ammallee كل معروف صدقة يا رسول ربي وان خيري هو انه كل صدقاتها نمني صدقات جارية بربادو وان كدرت والكاف بسنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.